Weellisaa ta'uu hankeen dura nama keessaa weellisuu turte. Bakka feemasii ta'uu faneedhee weellistoota walitti qabee haasofsiiseen weellitti kan seene. Kun kennata guddaadha. Ministeeriin warra fonqolcha mootummaa godhu gushaappee hojjechisee galchisan. Sinnishaa liidarshiippii baratee naan ja'a. Yuunivarsiitii amma waggaa sadaffaatti qotaan ture. Akkamittiin miidhaafamee? Kuni akka sirban taanetti ilaalama. Istaayilii walaloo akka ce'umsa takkatti. Qawwee sana akka zaraa godhee kenneef jechuudha namicha sana. Wanni ajaa'iba natti ta'u seenaa jirraan duuba jiru. Afaan Oromoo barreessuu fi afaan Oromootiin barreessuu wanti jedhamu tokkotu jira. Lakkii kan sinjoofa karaarra si mudatee ni beeka. Walaloon foormii qaba malee foormulaa hin qabu. Yaadannoo addaarraa qabdu hamime. Umurii kiyya baadiyyaan na jala nyaate walakkaasa. Falaasama jaallattaa? Afrikaan litiriichariidhaaf gumaacha guddaa barreeffama godhu. Sinne walaloo naaf barreessimee. Jirra tokkoffaa. Shimalli haanta'e yogoonni wal muru ohoo ehee. Shimala taanta'e yogoonni wal muru ohoo ehee. Goonni gootuma lubbuun mararamu oggumi yaa gadhee kan kee kana garuu. Jirraanoo looyaan gootaggoo. Ashama harka funii kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin biraan haa ga'u isin ja'a kun sagantaa isin jaallattanii daawwattan Maayaa Shoo maltiimiidiyaa Siinqeen Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu akkuma daawwattanitti gaa awwala irratti yookaan jalqaba irratti odeessa Maayaatiin sagantaa keenya eegallee amma immoo keessummaa Maayaa Shoo isin irraa barattanii irraa buufattan jennee abdannu waliin as istiidiyoo Maayaatti jirraatii weellisaa Yadaleessaa fi walaleessaa Sinnishaw Mul'ataatu na waliin jira. Hedduu takka galatoomiin siin jaasannee. Thank you. Ulfaadhu isinillee gaa nu daawwachaa jirta waan ta'eef fayyaa dayaan isiniin ja'a. Wallee awwala irra nu keesseemi. Siifis awwala sagantaa keenyaafis awwala jechuudha. Ulfaadhu. Galatooma. Goota kun wallee hedduu jaallatamu. Ummataanis hedduu walitti si dhareessee yookaan walitti si hidheemi. Dhugaa. Sumatu barreesseemi walaloo kana. Yadireenyu si tolchi. Anumatti tolfate. Ifumaaf tolfatte. Ifumaaf barreessitaa. Ifumaaf yadalee tolchitaa. Ifumaaf. Hayyee bareedaadha. Yeroo takka takka kun bar kennata. Kun kennata rabbiiti. Tokko tokko sagaleen kan rabbiin sagalee kannee sagaleen emmiis bakka takka tokkotti gaa sagaleen kunis waa hiikaa biraa qaba beeki. Waan ittiin weellisuu dandeettii san kannee fi maal dhorka waa barreessuu waa kalaquu dhorka. Kaani yooni finaan akka fedhe hawwii weellisuu qabaateellee hin danda'u waa barreessaa yookaan yadaleessaan tolchaate ati immoo waa hundumaa sadeen kana bakka takkatti gonfattee jirtaate. Kun kennata guddaadha. Rabbiin itti haa tolu kun immoo kan rabbiiti. Sinneen warra baratan namoota qabnu keessa tokko carraa kanaan siin dinqisiifadha. Thank you. Ulfaadha. Galatooma. Hojii hankee jalqabaa kan ta'e goota koo kanuma amma irra naa kaase kanarraa'ee hanga tokko mee irra naajii. Irraa na haasa'e akkamittiin miidhaafamee. Jirraadhaan booda kananii. Goota koo barreesse jechuudha. Jirra argaa Hacaaluu wajjin wal argee jirra barreesseen booda walaloon sirbaa ta'u akkam akka ta'e ekspiriyaansiin godhee jechuudha. Hacaaluu wajjin wal arguudha kootiin. Achiin booda goota koon barreessu textual meaning sa goota koo baay'ee walaloo cimaadha jechuudha.
wantoota gurguddaa tiyooriiwwan gurguddaa of keessaa qaba. Tiyoorii liidarshippii, tiyooriiwwan gurguddoo of keessaa qaba. Goota koon jechuudha. Fakkeenyaawwan si kaase meejar kaaraaktarii kiliipirra jiru san argitee ta'ee namichi fardarra jiru suni liidariidha jechuudha. Emotional intelligence isaati argita achirratti. Fakkeenyaaf namichi fardarra jiru san rukutuudhaaf tokko kufee argita lagarratti. Namichi fardaan jiru sun qawwee isaa qaba. Namichi sun kufee nokkola. Qawwee sanaan fuudhee farda qaba. Ari'ee rukutee ajjeesuu danda'a. Because he is emotionally intelligent leader maal godhee qawwee sana kazaraa godhee kenneef jechuudha namicha sana. Like akkuma yeroo darbe akkuma waggaa tokko fi ji'a 8 booda Paawii ministeeriin warra fonqolcha mootummaa godhu gushaappee hojjechisee galchisan jechuudha. Walaloo weellee tokko tokko gaaniif ilaallu if danda'anii silaa akka filmitti fa'aa akka kitaabatti fa'aa barreeffamuu danda'an. Walaloowwan san keessaa walaloon weellee goota koo ati miidhagsite san ija saniin hin laala akkaataa saniin hin laala jechuudhaan akkaataa saniin hin xiinxala hoggaaniif hin caqasu. San duubaan sinnishaa'u hin jaa sinnishaa'u kitaaba kamii dubbisaa hoggaan waa'ee kee qoradhu achiin booda bar sinnishaa'u liidarshippii baratee naan jaa. Maaliif inni si duuba dhaqee qorachuu fedhe beektaa? Hoggaanin caqasu walaloodhaan caqasa adda baasee namni kaan yeedaloo caqasuu danda'a. Walaloo san hoggaaniif laalu ati amma hanga tokko irra haasa'uudhaaf yaaltee jirta gaa. Namu haa dhaggeeffatuuf malee nuti amma walleessan xiinxaluuf hin deemnu. Garuummoo namni tokko miidhamaan hangam takka if tasgabbeessee hogganaadhaa waa hunda godhuu danda'a. Osoo nuti waan san hunda gochuu danda'uutiin obsaan bira dabree achi keessatti saayinsii walalootiin meetaafor waan jaamu jira. Saniin kan ibsamee jira. Simboolikaal immoo bakka bu'ee kan dhufee jira. Meeshaan aadaa achi keessatti fayyadamtan fardi mataansaa kaaraaktarii akka kaaraaktar ta'ee namicha achi keessatti qooda fudhatee mataansaa filannoo namoota even baay'ee dinqisiifachaatiin ture. Kanaaf sinneeni nam kitaaba akkamii dubbisu jedhee yoon si gaafadhe hoo sanirraa ka'ee. Barataa ogbarruutiin ture litiraachariidhaan baradhe carraa kanaan kitaabota filosoofii fi ogbarruuwwan addunyaa dabalatee carraa dubbisuu argadheera. Duratti otoon gara sirbaa kanatti hin dhufini kitaaba tiraansileet godhee jiraachuu hin danda'a jedhee nama yaadu. Kitaaban tiraansileet godheen gurguradha. Walaloo kitaabaa ta'aniin barreessa jedhee tanan of yaada ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e kitaaba dubbisuu kitaabota hedduu dubbisuu argadheera kan filosoofiitis riisarchoota garaagaraa aadaa fi seenaa irratti hojjetaman kana lallaaluu argadheera. Kanaaf inni ka'umsa siitee jira si gargaaree jira. Sirriitti. Amma fakkeenyaaf afaan Oromoo barreessuu fi afaan Oromootiin barreessuu wanti jedhamu tokkotu jira. Afaan Oromoo barreessuun beekumsaa fi aadaa, duudhaa, wiizdamii Oromoo keessa taatee waa'ee hawaasa kanaa barreessuu hojjechuu. Afaan Oromootiin barreessuun immoo akka tiraansileeshiniiti jechuudha. Maayindiin kee aadaa, duudhaa, wiizdamii kan biraa afaan biraatiin yaada afaan Oromootti tiraansileet gootee akka barreessu jechuudha. So isa kana akka hin taane fayyadamni jechoota kee simboolonni ati fayyadamtu kan aadaa
beekumsa hawaasa san keessaa maddeetiin barreessita jechuudha. Afaan Amaariffaatiin yaaddee afaan Oromootiin akka barreessuu miti jechuudha. Kan yaaddus afaanuma Oromootiin beekumsa Oromoo san keessa taatee yaadda isumaan barreessita jechuudha. Hojii kan keerraa hedduun aadaa ammayyeessuudhaan dalaita. Walaloowwan kan keessis achi maddi isaanii hawaasa dhabboo takka keessatti akka guddatte ni himan hojiin kan kee jechuudha. Tarii daawwattoonni keenyas kana ilaalanii waan haaluma salphaan hubachuu danda'an jeetiin yaada. Sanirratti sinishaa kana hoggaan fi magaalaa keessan lallaallu nama boolee dhalatee fa'aa fakkaata. Akka sinjaanii beekanii? Waan baadiyyaa fa'aa beekuu hin fakkaatu sinjaanii? Akkasitti na yaada namni baay'een jireenya kiyya umurii kiyya baadiyyaan na jalaa nyaate gimaash walakkaasa baadiyyaatti guddadhee kun immoo aadaa kana sirriitti akkan beeku maatiin kiyyas aadeffama kana keessa warra jiraatan waan ta'eef waan aadaa Oromoo kana sirriitti akkan beeku na taasiseera. Isuma keessatti anisuma aadaadhuma amma hojjechaa jiru kanan eksarsaayis gochaa guddadhe waan ta'eef mur namoota biraarra natti salphatee natti fakkaata malee qotiisni nama ajjeese. Hedduu dalaydee jira. Hedduu. Horii fa'aa tiksitee? Tiksitee. Qotee yoo hin jettu? Yuunivarsiitii amma waggaa sadaffaatti qotaan ture. Dhugaa Rabbi? Dhugaa Rabbi. Naannoo Walisoo kanaa yaadde? Shawaa Kibba Lixaati. Shawaa Kibba Lixaa? Eessa magaalaa kana? Tullu Bolloodha. Magaalaan teenya garuu baadiyyaadha Tullu Bolloo. Magaalaa Tullu Bolloo jechuudha? Garuu baadiyyaadha. Sa'aatii tokkoof walakkaa lama nu oofa Tullu Bolloo. Tullu Bolloo irraa hoo? Ajaa'ibaa. Hama qonna hama. Hama ganama kaatee yaaddeettaa? Ganama kaatee sa'a tokko walakkaatti qotiisa deemte. Haga sa'aatii sadiif walakkaatti rooba keessa dhaabbattee sangaa tiksitee. Ganama 12 walakkaatti kaatee kan qotaa oolte facaastee deebitee qonna biraa deemta jechuudha. Baay'ee dadhabsiisa. Biyya kana keessatti maaliif yaada qonnaan bulaadhaaf bakka haalli qonnaasa jijjiiramuufii qaba jedhee nama hawwu otoo hin danda'u waggaa tokko firii sarviisii kennee hojiinumti qonnaa fi qonnaan bulaa otoo jijjiiramee natti tola. Baay'ee dadhabsiisa. Baay'ee dadhabsiisadha. Maal boolee dhaadhiisi? Boolee maaliif? Walaloo hedduun keenya jaallannu tarii Rabbi rahmata haa godhuu fi haacee hoggaan fi yaadannu walaloo nuti yeroo mara yaadannu jirra. Ajaa'iba nattaa hoggaa wanni ajaa'iba nattoo seenaa jirraan duuba jiru hoggaan fi jala deemee qoradhu ajaa'iba natta'e. Jirra san akkaataan filooyin walaloo isaa istaayiliin isaa adda. Akkasiimi? Dhugaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa caqasaati barreessanii istaayilii isaa ilaaluu dandeessanii akka ogummaatti hoggaaniif hin ilaalu istaayiliin isaa xiqqashuu adda. Adda ta'uu qofaa miti. Seenaa welleewwan jamanaa jennu keessatti walaloon jirraa san waan ta'e jijjiirama wayii akka breakthrough jennu kana ni jiraami. Waan akkasii waan uumeenaaf fakkaata. Saniin booda welleewwan as ba'an kana ni barreessa taa'ee namni istaayilii kanaanis wellee godhuu ni danda'ama haja'u. Akkasii mire amma fakkeenyaaf namni barreessaa walaloo tokko kitaabuma qofaaf kitaabsuudhaaf kan barreessuu danda'u jira. Kaan immoo hawelleedhaaf barreeffamuu danda'u maluu jira mire. Kanaafi namoonni hedduun amma walaleessaadha. Garuu walaloo welleedhaaf tolu kan hin dandeenye jira. Anaan dabalate an parsanaalii ammoo na gaafatte istilnoo naaf galuutti hin jiru. Akka ilmoo hin gaafadha. Walalistoota hedduu
Mee akkamitti barreeffama jeetiin gaafadha jechuudha. Kanaafi jirraani seenaa muuziqaa keenya keessatti istaayilii walaloo akka ce'umsa takkatti waan ta'e na fakkaata. Akka irraa haasawtu kan hin fedhu jirra kana yeroo hedduu si bira taa'urraan kan ka'e namoonni hedduu sirraa fudhachuu dhiisurraan kan ka'e waan si qunnameetu jiraan odeeffadhe. Dhugaadha. Dhugaadha. Caaluudhaan wal baruu kiyyaan dura waggaa 2 na bira ture. Maanni foormiin walaloon foormii qaba malee foormulaa hin qabu. Foormii walaloon ittiin barreeffamuu kan barame afaan Amaariffaa irraa kan fudhatame sana qofaaf gixim kan jedhu indi varsii dhumaarraa dhuma birsagootarra sagalee wal fakkaatanii jechuudha. Akkasitti fudhatu kan afaan Oromoo namni baay'ee weellisaa baay'inaan wal qunnameen jechuudha. Kanaaf jiraan immoo walgitiinsa sagalee dhumaan qabu. Kanaaf foormii duraan barame irraa addaan jechuudha. Garuu walaloo afaan Oromoo keessa jira kun. Kanaaf walgitiinsa sagalee gidduu qaba. Sagalee gidduu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf allaattii dhaafaan jedhu qaba. Sagalee gidduu jechuudha. Qocaa dhaaf jedha malee sagalee dhumaan qabu. Kuni akka sirban taanetti laallamee jechuudha. Akkaataa foormi waayizoo laallee jechuudha. Kanaaf addaan jechuudha. Adda waan ta'eef namoonni baay'een kun sirban ta'uu naan jedhanii na bira ture jechuudha. Cufaa walaloo yeedalootti hojjedhee tanaan kunoo sirba taa'edha yeedaloo qaba ture. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee lammii yaawaa irraanfachuu jedha ture yeedala. Kunoo akkanatti sirba ta'uu danda'ame jennaan uumaa nama narraa fuudhu dhabe. Analee waggaa 2 booddee aceedha wal barraan aceen ilaalchisaa dafee waa hubachuusaa namoota biraarraa addaan. Baay'ee sammuunsaa saffisaadha. Akkuma dhageen bakka sirba kana natti fudhata namaan kennin ammoo manaa kakadhu maal naan jedhee ture cufa. Ani maal ta'ee jedhee tanan dhiisee ragaanuu walaloo kaanuu ammoo manaa barreessi jennaan nama gidduutti barreesseetti kenne malee kaan irraanfadheen ture waggaa 2 guutee mana jira waraqaa irraa waan ta'eef jechuudha. Achiin inni fudhatee jechuudha walaloo sana karaktariidhaan hoosiin jedhu foormiidhaan hoosiin jedhu kanaan different kan ta'e aayidiyaadhaan hojjette immoo hawaasa kana gara tokko kara transformi kan godhe barreeffama cimaadha mataansaa. Hawaasa yeroo baay'ee miira unstable ta'e miira hin tasgabboofne keessa ture. Ammaa baddaa ammaa bannaa keessa ture. Ammaa duutee miira hawaasa rakkoo tiraawomaa guddaa keessa ture. Bakka turning pointidha. Politikaalii soo ilaalte hawaasa qabsaa'u qofa odoo hin taane hawaasa bulchuu danda'u uumuu irratti is a turning point gara aartiitiin. Pozitiividha jirra itti kaatee mataansaa. Psychological impactiin inni hawaasa irratti generation irratti fidu guddaadha. Akkaataa barreeffamaa fi wantoota achi keessa jiran metafoorii achi keessa jiran niin otoo translate ta'e just ana ta'uun ajaan barreesseef otoo hin taane African literatureedhaaf gumaacha guddaa barreeffama godhu. Honestly. Ani immoo atummaan maaliif jijjiirtu siin jechuuf hin ture yoo? Maaliifiin siin jee beekta? Ani amma ati afaan 3 akka beektu hin beeka. Haasoo akka dandeessu hin beeka.
yoo xiqqaate dabalataan afaan lamaan jijjiiruu akka dandeessu ni beeka waan ta'eef maaliif nama itti eeyda fa'aa siin jechuun mala beeyte maaliif sadarkaa yuunivarsiitiittis akka qo'annoon itti gaggeeffame hunda quban qaba. Barattoonni kallattii sadarkaa maastarsiitti ittiin eebbifaman kana jechuun hedduu jiru. Yaanni amma nuti yeroo tungoof malee amma sagantaan keenya xiinxala walaloo waan hin taaneef malee takka takkaan teenyee yoo irraa haasofna jenne waa'ee walaloo sanii gadi fageenya yaadota achirra jiranii jechoota achi keessa filatamanii istaayiliin ittiin dhaleeffamee ergaansaa waa hunda jechuudha takka takkaan yoo irraa haasa'ame kitaaba tokko bahaa jechuudha. Kanaaf atuu kana akka hojmaneetti oduu fudhattee yaada jahuun qabaa jechuudha. Sumattiin deebi'aa jechuudha. Hayyee kan kabajamtoota daawwattoota Maayaa Showuu kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan kan isin dhaleeffamaatiin jiru an qopheessu sagantaa kana. Harshii Tarafaa Faajiiti keessumaan kiyyaa irraa immoo edeleessaadha, walaleessaadha, weellisaadha. Sinishaa mul'ataatu nu waliin jira. Waa hedduu irraa barachuu jirtan jeetii yaadu. Amanaa hamma maayii sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaan isiniin ja'a YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina. Dhaabbileen garaagaraa immoo oomishaa fi tajaajila keessan beeksisuun Maayaa Show waliin hojjechuu barbaadan kootaas bahaa bilbilaas jala jiru kanaan nuuf dhaadhaan isiniin ja'a. Maayaa Show waliin hojjechuun lama buufachuudha biyya jaaruudhaan jeetiin isinit dhaama ammallee itti fufna itti dhiyaadha. Itti fufna. Akkami haasofni keenya sitti tolee? Bareedaa dhugaa rabbi. Haaya. Ulfaadhuun siin jaa waa'ee barumsaa waa hedduu hanga tokko hedduullee ta'uu baatu irra haasofnee jirra. Namni hedduun gaa weellisaa giseen ifiin ta'u mul'achuun kun nu jira takka mul'annaan hawaasa keessatti hasi jaalatus ni jira namni rabbiinuu namni hunda hin jaalatu ni jiraame? Kasiin fudhanis jiraachuu mala. Kasi dinqisiifatu akkuma jirutti ta'e lakkii boo kana konsirrii miti waleen namni si jee qeeqee ni jira. Qeeqa normaal pozitiif osoo hin tahin lakkii kan sin joofa karaarra si mudatee ni beeka. Guute namni baay'eedha kan akkas naan jedhu otoo hojii kana dhiisee irraa galeefaa namni gammadu jira. Garuu ani wanna namni barbaadu hojjechuudhaaf miti kana lafa kanarra dhufe waan ta'eef wannan ofii barbaade hojjechuudha. Baay'eedha namootni aaran jiru ogummaa kana keessas ta'anii. Waan isaan beeku akkaataan ani walalootti barreessitu akkanumatti ilaalanii kan dadhaban jiru akkamitti yaades jedhanii kan natti aaran jiru. Kanaaf otoo dhiisee mucaan kun hojii kana warri jedhan jiru. Warri naggaadee fa'aa otoo ta'e bareeda jedhanii yaadanis jiru. Man immoo naggaadee turte kanaaf jechi walirraa fagoo jirti. Haaya waan bareeda siif niyyatan haaya. Kanas gara biizinasiitti jijjiiruu waan danda'amuuf warra na jaalattaniif galatooma. Warra na jibbitanis baay'ee galatoomaadha. Pushing factory kooti waan ta'eef. Baay'een isin jaalladhan jedhanii because namni si jaallatu laphee isaa keessa si kaawwata namni si jibbe immoo sammuu isaa keessa teessa waan ta'eef namman keessanuu baga jiraattanii hojii ittan fufan jedha. Wanni irraa baratamuu qabu fakkeenyaaf ati hin dandeessa hoo jedhamu ati cimaadha hoo isin jedhu namni tokko nama cimaa wayii si dura sammuu isaa keessa jirurraa si madaaleeti. Malee ati cimaas dadhabaas taatee bakka ati nama bakka. Namni wanta tokko bareedaadha jedhu akkaataa sammuutti yaadeen haala inni itti guddateen karaa saayikoolojii inni filatee hawaasni accept godhee sammuu isaa keessatti register godhee wayitiin keetu wanta tokko madaalee hin bareedu jedha malee wantichi wantootu. Kanaaf hin dandeessa jechuun defineeshinii yookaan simboolii namichi nama danda'u mataa isaa keessa jiru defineeshiniitti kenne saniin si madaaleeti malee ati dadhabaas
danda'aas taatee miti jechuudha. Wanti nurraa eeggamu madaalli namootaa sirriidha jennee yaaduun nurraan eeggamu jechuudha. Sinneen egaa weellistoota hedduudhaaf weellistoota hedduu keessaa weellisee jira jenna gaa nuti afaan keenya. Keessaa weellistee jirta. Weellisaa ta'uu hankeen dura nama keessaa weellisuu turte. Kana jechuun namaaf walaloo miidhagsuu turte. Yeedaloo miidhagsuu turte. Hoggaanii fi ati gara weelleetti as baatu weellisootu takka ebaluuf kanatee kaaniif kanatee osoo siif hin ta'in akka ati miyyatti sanitti weelleen san osoo siif hin miidhagfamiin hafeetu weelleetti seente immoo durumaanuu weellisuun qaba jettee as baate. Ani bakka feemasii ta'uu faneedhee weellistoota walitti qabee haasofsiiseen weellitti kan seene. Waamee bakka dhiifama naa godhaadha. Dhugaa? Dhugaa rabbi. Takkaan dhageenya akka. Koottaa jedhee weellistoota 6 walitti waamee dhiifama naa godhaadha. Isin dandeettii qabdu hojiin hojjettanii waan ta'eef ani amraan booda sirbuuf ani feemasii ta'uuf sammuun keessan akka hin tuqamne. Booda mucaan kun akkana ture maal jettanii akkana haasofne. Dhiifama naa godhaadha. Ani feemasii ta'uufani. Ani feemasii ta'e akkasiin hin dabbarre. Nagaatti jedhee tanan itti mee tanan akkuma kee buum feemasii ta'e. Ajaa'iba. Dhugaa itti mee teechisee itti mee tanan. Taa'uun kiyyeen ooluuti? Artistoota guddaa ati beektu ciccimoo ati beektu waamee teechiseen bakka dhiifama naa godha. Irraan booda sin waan ofirratti hojjechuu hin dandeecheneefu I will show you how to sing. How I feel the gap. I will show you then to say. Ajaa'iba. Kutannoo ajaa'ibaati. Walaloowwan ati namoota hedduudhaaf midhagsitee keessaa kan haalaan sitti toluu fi yaadannoo addaarraa qabdu hamime. Jirraan tokkoffaa. Barreeffamichi cal jedhee barreessaa namti lafaa ka'ee barreeffama barreessu miti. Namni walaloo tokko ka'ee nan barreessa jedhu barreeffama barreessu miti to be honest. Namoonni baay'een hundumaa caaluun hin maraate sirba dhabee dhufee nu gaafatuudha warri jedhee jira warri beekaan. Waajaan galiniif yeroo sanatti namootni inni walalichi hin galleef warra akkas jedhan jiru. Firaa hundumtuu barreeffamni kiyya xiqqoo akaadaamiik fakkaatu warri sanaa as jiranii beekati warra walitti yaadee barreessaa jechuun yookaan weellisaa jechuun kan feemasii ta'uu barbaadu yoo ta'u hin taane kan barasaa ibsuu danda'u. Ta'ama fakkeenyaaf suuta yaa biliqqiseetoo qalbiin tiyya rarraate. Suuta yaa biliqqiseetoo qalbiin tiyya rarraate. Suuta yaa biliqqistuutoo qalbiin tiyya rarraate. Ani hin beekne ka sodaadhee baay'inaan biliqqisuu kee kun yaada natti taateedha. Yoo kana jedhu suuta kan jedhu qaba jechuudha. Balaaloo keessa soo dhuftu suuta kan jedhu qaba. Maalinni dhaloota tasgabbaa wayii uumuu qabna nuti. Amma warra afaan malee gurra hin qabne gara ta'utti deemaa jirra jechuudha. Warra waan dhageenye warra haasa'u malee warra waan dhageenye ta'utti deemne jechuudha. Kanaaf tasgabbii barbaachisa. Kanaaf suuta jedhi kan jedhee itti yaadeen bara kiyya ibsuun qaba jedheeni malee sirboota baay'een qaba. Waamallee nu dhibee jennee bitaa mirgaa. Waamallee nu dhibee jennee bitaa mirgaa. Karaa sirrii dhiisnee maaliif deemnaa moggaa. Maaliif deemnaa moggaa. Yoo jedhani
yeroo sana ilmaan haadha abbaa waliif obboleeyyii yoo jedhu alii irra ayillee foonii fi abaawoon maa wal loltu jechuu sodaatetii miti. Wallaaletii miti. Expression isaa jijjiiree. Aartiidhaan haala jiru san ibsuu danda'ee. Danda'ee bara sanas ibsee akka nuti ammallee yaadannoo jaalalaatiin fakkeessinee akka sirbine sweet meloodiidhaan nu dhiyeessee jechuu kooti. Fayyaa da'iin seenjaa. Sinneen gaa kitaabilee hedduu dubbisa. Falaasama jaallattaa dhiiroo. Baay'ee. Nan jaalladha. Baay'ee. Falaasamni jireenya hankee hoo maali waan siin jee hoo? Falaasamni jireenyaa koo uumama wajjin jiraachuu. Uumama jaaladhee uumama wajjin jiraachuudha. Walalooni kennata addaati. Gosoota hogbarroo keessaa walaloo namni hundi hin barreessus namni hundi hin hubatu waan barreeffame san. Walaloon gaafuma dhaleeffatamuyyuu seenaadhuma aartiyyoon fi qoranneef duba deebinee ilaallee namoota illittaan, namoota waa hubachuu danda'an, namoota waa xiinxaluu danda'an. Walaloon sadii. Walaloo kanin aan baanu yookaan kanin aan irra haasa'u jiru walaloo akka ati barreessuu fi namoonni akka kan kee barreessan walaloo cigoote sadarkaa cigootti guddate saniin baana. Kaani nama hunda hubachuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroon fi horii faatiisan waan jaanii jira. Walaloo sasalphaa tapha ijoollee keessaa kan jiru walaloo sasalphaa ni jira. Sadarkaa upgrade gaafa gootu walaloon kan kee cigootaa sadarkaa sanittiin baanagaa. So maddi walaloowwan keenyaa keessattuu nuti akka saba keenyatti hoggaaniif irraa weellisnu maal ta'uu qaba jettee yaaddamme? Aadaa fi beekumsa Oromoo ta'uu qaba. Beekumsa Oromoo, wisdamii Oromoo Oromoon akkaataa addunyaa kanatti beekuu qaba, akkaataa uumamatti beekuu qaba. Aadeffama Oromoo keessatti kuni jiruuf jireenya Oromoo fakkaachuu irraa madduu qaba jechuudha. Kana yoo ta'e nu fakkaata. Kana yoo ta'e guddaa ta'a. Amma yeroo tokko maaliin argaa moderni goonas jedhameet ammayyeessuu siin jechuu kooti. Wanni ammayyeessinu nu jalaa badee sirboota biyya alaarraa fudhannee yeroo sirba ammayyaati jennee fudhannutu jira jechuudha. Riitimiin wallee ammayyaati jennee amma hojjechaa jirru kun inni ilaalle malee Oromoo keessa jira. Gujii, Booran odoo deemtee diyaatoonikii argattaa, Karrayyuu odoo deemtee argattaa, diiskoo afroobiitii arsii odoo deemtee argattaa. Asuma jira biyyuma kana keessa. Akkaataa isaa garuu nuti qorannee deemnee ni ilaalle waan ta'eef kan namaa sana nutti dhiyoo jira miidiyaadhaan waan ta'eef isa fuunee mooderni goone inni sirba mooderni goone hojjennu. Aayidiyaa nuti fudhannee hojjennu mataansaa aayidiyaa dhuma warra sanaati riitimii isaanii wajjin addootti goone hojjennaa jechuudha. Maanni maddi walaloo afaan Oromoo beekumsa Oromoo ta'uu qaba. Aadaa Oromoo, safuu Oromoo, safeeffannaa Oromoo ta'uu qaba. Hayyee bareedaadha. Hoggaan fi walaloo namaa hannitu wallisaa keessaa filattee ebaluutu kana sirriitti naaf tolchuu danda'a. Walleetti naaf jiruu danda'a jettee filattamoo abbaan fedhee sirni walaloo naaf barreessimee hoggaan fi siin jee tolee jettaa? Tolee hin jedhu. Tokkoffaa walaloo barreessitu, yeedaloo hojjettu, teestii namicha sanaa beekuu qabda. Maal wajjin deemaa? Yeroo baay'ee namoota walaloo fi yeedaloo kenneef bahee naan milkaa'u nama lama. Tokko Hacaaluudha, tokko Shukurii Jamaal. Sirba dhiyeenya kana baase.
Warri keessan sooressa an jedhu sanichi. Isaan lamaan jechuudha. Shukuriin weellisaa baay'ee cimaadha. Bakka kan garaa nagahee isaanii jechuudha. Istaayilii isaanii ilaalee hojjedhee akkaataa isaanitti waa'ee hojii daleessanti sagalee baasan ilaalee hojjedhee kan naa milkaa'e isaan kana lamaan jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Kanumaafin si gaafadhe anillee yeroo takka namoota ati keessaa weellisuu barbaaddutu jiraachuu mala jee yaada. Kana booda hoo namoota nama osoo hin kanneef jettee ni yettu jira laata? Ibaluufiin kannuu barbaada. Jiru amma dhaloota irratti otoo hojjennee yaada. Hojii kee torba muraasaan dura bahe kun immoo balaaloo mata dureen isaa ajaa'iba. Akkami mata duree wajji wal qabate? Yaadeetumaan wanto jedha more complex ta'uuf yaadetii miti. Garuu akkaataa maayindii namootaa keessaa itti teessu wayii jira. Isa respect gochuudhaaf. Ana baay'ee namni baay'een nan dinqisiifatu na jaallata. Very lucky dhugaa dubbatu. Hojii gaarii jedhee ajaan hojjechuu dhiiseef maal otoo hin taane bakka na jaallata namni nan dinqisiifatu. So yoomiyyuu ta'e hojii hojjechuu qofaan irraa eegama malee ani waan badaa hojjechuu dhiisuudha malee waan feete waan hojjedhe accept godhee jedhee yaada. So kan na yaaddeessus isa kana. Namoota na jaallatan kun akka nan jibbine. Ani immoo mata dureen isaa natti tole. Inumaa hojiiwwan kan kee kaan keessaa kanaan naa ta'e. Ani personally mata duree hedduun cinqama. Namoota cinqamanii mata duree moggaasanis hedduun dinqisiifadha. Mata duree waa sadii qabaachuu qaba. Tokkoffaa haaraa ta'uu qaba, gabaabaa ta'uu qaba, attractive ka'uu miira namaa san keessa hafuu qaba ja'a. Saayinsii isaatu ja'anaa miti kan jedhu jechuudha. Gaafii wayis dhiyeessuu qaba. Yaa gaafii ta'uu qaba. Sanan keessaa sadanuu naaf guuteera anaaf. Kanaafuu inumaa itti yaadamee itti cinqamtee akka daleedee akka miidhaayisiteen amanaa jechuudha. Tokko balaaloo jechuun I think akkan iyyaafadhee gaggaafadheeti the extremist of hammeenya daran akkana na fakkaata yoo dogoggora baadhee. So mata dureen san immoo hojii saniif ni gita. Hojii miidhagfamee saniif sirriitti gita. Waan ta'eef ani really appreciate you inumaa naxalaa fi kaanirraa kanaan naa ta'e siin jechuu barbaadeeti. Fuulduraaf gaa yoo rabbii jee uumaan as baata jee yaada. Maal jettame? Albamii bareedaa dhageessu. Yeroo baay'ee kan itti dadhabameera. More deep kan ta'e standardii tokko seet gochuu albamii danda'u kan nu fakkaatu hawaasa kana kan fakkaatu especially psychology isaa kan fakkaatu kan eegu. Probably nutis kana qabna kan nama jechisiisu hojjechuudhaaf yaalaa jirra. Kun immoo gaafa rabbi jedhee gaafa mijate wanta dadhabbii keenya gitu barbaanne sagantaa hawaasa kana gitu psychology isaa ol kaasu. Psychology hawaasa kanaa qofa odoo hin taane generatiinii kanaa generatiiniin kun itti abdachuu danda'uu qaba. Wanta nuti qopheessinutti. Boruu ani wanna istaandardii gana gahu tokko qopheesse sagantaa akkanaatiin bu'aa akkanarra ga'ee ilaalamuu hin danda'a. Motiveeshinii jenereeshinii irratti sagantaa uumu qopheessine simbiraan geenya. Agasitti obsumaan nu eegaadha. Obsumaan nu eegaa waan ajaa'ibaan as bahuufiin deemaa yoo rabbii jee jechuu jira. Gamanumaan YouTube mataa kee qabdaa miti? Akkasii ani subscribe godheetiin jira. Ati kiyya subscribe godheetiin jira. YouTube kana subscribe godhaa. Faadhuun siin ja'a akkuma walii galatti jechuudha. Ani hangan za'aan keenya heezabameen hanga tokko irra haasa'uudhaaf yookaan irra kaa'uudhaaf yaaleetiin jira. Ati immoo bakka kana hanqiste harar osoo kana wanni kun barhaafee jira. Wanni jettu yoo jiraate kana irra haasa'e. Dhugaa uumamtuun jiru hundi keessaas
Maayaa shoo na affeertanii na kabajanii waan na yaamtaniif guddaa galatoomaadha. Sagantaa baay'ee bareedaadha. Waa'ee ofii keetiin haasoftu malee nama baratee nama waa hedduu beektu. Just kabajaan siif qabu asumas si ibsuun barbaada. She is very deep. Warri hin beekne nama hedduu baratteedha. Nama waan hojjettu beekumsaan hojjettu. YouTube ishii subscribe godhaadha. Sagantaa ishii sponsor godhaadha. So baay'ee nu barbaachiste waan ta'eef akkanatti turuu waan qabduufi anas kabajanii waan na yaamtaniif guddaa galatoomaadha. Ulfaadhaan isinii jedha. Hedduu takka galatoomii fayyaa ta'een siin ja'a. Albamni kan immoo bahee yoo rabbi jee wal arguuf teenya milkaa'ii jabaadhu waan guddoon sirraa eega waayizawway dhalootaaf illee nama fakkeenyaa ta'uu danda'uati. Hayyagaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo isinillee nu waliin taatanii sagantaa kana daawwachuu keessaniif ulfaadhaa galatooma galata guddaadhaan nu bira qabdaniin isiniin ja'a. Turtii isinii waliin taasifnee dandeettii isaa beekumsaa akkasumas immoo muuxannoo isaarraa waa hedduu irraa argattan irraa uffattanii jirtan jeetiin abdadhaa. An qopheessuun sagantaa kana harshee tarafaa jeetiin ture. Hanga torbaanitti torban gaariin isiniin ja'a. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina. Dhaabbileen garaagaraa nu waliin taatanii hojjechuun fi barbaadan kottaa as bahaadhaan isiniin jaha.